Gootota furjiiwwan keenya barattoonni diin islaamaa barattan halkaniif guyyaa balleessuudhaaf wallaalummaa gammadaa baga geessanii koongiraajuleeshin jennaa tuutadiin baree barsiisu dhalootaan gahuuf amaanaay hadhaa fi burjazaa isaanii jannatan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul xikmaa hadhaa fi burjazaa isaanii jannatan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul xikmaa gootota furjiiwwan keenya barattoonni diin islaamaa barattan halkaniif guyyaa balleessuudhaaf wallaalummaa gammadaa baga geessanii koongiraajuleeshin jennaa tuutaniin baree barsiisu dhalootaan gahuuf amaanaay hadhaa fi burjazaa isaanii jannatan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul xikmaa hadhaa fi burjazaa isaanii jannatan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul xikmaa salaamullaahi calaykum antum yaa saaxibban diinii kan wal beeknuuf kan hin beekne axbaabii akkam jirtanii kan kaabaa fi kibba keessa bahaa fi dhihateeysanii lammii koo kan biyyaa bahuun rakkoo meeqa qunnamtanii ta'ullee abshiraa garuu lubbuudhaan narra geeysanii ta'ullee abshiraa garuu kan lubbuun narra geeysanii lakal hamdu deddeebisaa faarfadhaa rabbii keeysanii لك الحمد ددبسا فارفدا ربي كيسني إسناف هاجي سكنو سلامتا أنت يا إخواني دكاف غارك التامرتي بررتي كلين سراني كان أرجي واندار الحكمة إبسو داف والجيسني مستازاف برتون نساء ببري دم شروني تانيات دارو غاجرا هندي كيسن كيسموني مرحبا أهلا وسهلا ويلكم تو إسنين جناي حتى في برجزا ساني جنتان قلشي يا موتي عالما أستاذاف برتو تدار الحكمة gootota furjiiwwan keenya barattoonni diin islaamaa barattan halkaniif guyyaa balleessuudhaaf wallaalummaa gammadaa baga geessanii koongiraajuleeshin jennaa tuutaniin baree barsiisu dhalootaan gahuuf amaanaay hadhaa fi burjazaa isaanii jannatan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul xikmaa hadhaa fi burjazaa isaanii jannatan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul xikmaa guyyaan kun guyyaa gammachuu jaalalaan walgeenya har'aa gammachuu barattoota diin eebbisuu furjii mushurraa qaamaan gargar faffagaanne jiraachuuf mudannus carraa fedha khaaliqaatiin dhufne namayyuu teenye wal biraa gammanne wal gammachiifne walumaan bohaaraa jirraa urjiiwwan keenya qaqqaalii eebbisaaf miidhagdanarraa يا أرجي واندار الحكمة مشروني قيا هرا قمني بقى قمدن ديبني الف مرة قمني بقى قمدن ديبني الف مرة وبدا كان جل قباتي ابي كيسان قيا هرا همالي جبات داجما برنوتان ديما فول درا hiree akkana argachuun wallaahi hubadhaa jarraa
nama meeqa dhufe si waliin jalqabe duraan obsaan taa'ee baruu dhiise olumaa gaffiiguu jira kanaafuu siin jenna qaalii jabaadhaa fuuldura deemaay hadhaa fi bor jazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul hikmaa hadhaa fi bor jazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul hikmaa goototaaf urjiiwwan keenya barattoonni diin islaamaa barattan halkaniif guyyaa balleessuudhaaf wallaalummaa gammadaa baga geessanii koongiraajuleeshin jenna tuutaniin baree barsiisu dhalootaan gahuuf amaanaay hadhaa fi bor jazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul hikmaa hadhaa fi bor jazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul hikmaa markazni koo daarul hikmaan madda burqaalee beekumsaa kan beeku duraanuu beeka kan beekneef hin xiqqoo ibsaa caayaadiin jalatti namuu walgahee taa'u gaaddisaa wallaalaa baree barsiise ba'uuzaatiin biyyaa ibsaa wallaalaa baree barsiise ba'uuzaatiin biyyaa ibsaa lammii teenya wallaalummaan faffacaate biyya keessaa diin barsiise babbareeche sammuu qaaree bilisoomsaa biyya keessaa cubbuu kaase haqqii biyyaaf tatamsaasaa abuu abdullaahi aljimmiyiin kan tahee kuusaa beekumsaa ustaaz abdul jaliil jechuun barbaannaanis maqaan isaa yerumaa hundaayyuu dhufnaan argachuuf tajaajila isaa sagantaa isaa babbareeche tartiibaan eegee barsiisaa sochiin keessan nu boonsisaa yaa ustaaz nuuf galatoomaay hadhaa fi bor jazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul hikmaa sochiin keessan nu boonsisaa yaa ustaaz nuuf galatoomaay hadhaa fi bor jazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul hikmaa goototaaf urjiiwwan keenya barattoonni diin islaamaa barattan halkaniif guyyaa balleessuudhaaf wallaalummaa gammadaa baga geessanii koongiraajuleeshin jenna tuutaniin baree barsiisu dhalootaan gahuuf amaanaay hadhaa fi bor jazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul hikmaa hadhaa fi bor jazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa ustaazaaf barattoota daarul hikmaa lammii koo biyyarraa baate facaate caalama keessa funaanee walitti waame baasuudhaaf dukkana keessa halkaniif guyyaa dhaabbate wallaalaa diinsaa barsiisa aqiidaadhaan sammuu qaree karaa gaarii agarsiisa quraanaaf huruufa qubee hundaaf baasee sagantaasa usuulaaf hadiisas waliin wal duraa duubaan barsiisa laffaatii isaa yeroo dheeraa hadda arge firii isaa urjiiwwan diin barattoota qur'aanaan eebbisee baasa
firii keessan baga gartan wallaahi nu gammachiisa. Ustaazaa fi barattoonni kan markaza Daarul Hikmaa haddaa fi burjazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa. Ustaazaaf barattoota Daarul Hikmaa ustaazaa fi barattoonni kan markaza Daarul Hikmaa haddaa fi burjazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa. Ustaazaaf barattoota Daarul Hikmaa gootota furjiiwwan keenya barattoonni diin islaamaa barattan halkaniif guyyaa balleessuudhaaf wallaalummaa gammadaa baga geessanii koongiraajuleeshin jenna. Tuutaniin baree barsiisu dhalootaan gahuuf amaanaay hadhaa fi burjazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa. Ustaazaaf barattoota Daarul Hikmaa hadhaa fi burjazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa. Ustaazaaf barattoota Daarul Hikmaa urjii diin jechuun dhuguma kan Daarul Hikmaan oomishte. Waa'ee keessan gaggaafannaan ustaazni keessan dubbate. Waa'ee keessan himeen fixu garaa kiyya dhahna goote. Rabbumaan qofaatu beeka rakkoo waan isaan mudatte. Iyya waamicha madaamiif shabakaan darbamaa turte. Markaza keessaas hin baatu gareedhaas waan nabdu dhufte. Firaa fi aalii kee maraa dimbaruuf jecha lakkifte. Yaadadhu mee aliifarraa kaleessa gaafa jammarte. Baradheen as gahan beektu tasumaahu sammuutti himte. Fedha isaatiin jalaa kaafte barattee har'a xumurte. Firii kee obsaan fudhatte waraqaan chaappaan dhawamnaan har'aa fi burjazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa. Ustaazaaf barattoota Daarul Hikmaa firii kee obsaan fudhatte waraqaan chaappaan dhawamnaan har'aa fi burjazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa. Ustaazaaf barattoota Daarul Hikmaa gootota furjiiwwan keenya barattoonni diin islaamaa barattan halkaniif guyyaa balleessuudhaaf wallaalummaa gammadaa baga geessanii koongiraajuleeshin jenna. Tuutaniin baree barsiisu dhalootaan gahuuf amaanaay hadhaa fi burjazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa. Ustaazaaf barattoota Daarul Hikmaa hadhaa fi burjazaa isaanii jannataan galchiif yaa mootii caalamaa. Ustaazaaf barattoota Daarul Hikmaa yaa garee markaza